Koongireeshin baga gammaddee obboleettii keenya guyyaa irraa viidiyoo gammachuu ana jedhin isinii qabadhee dhufe jechuudha obboleewwan kiyya. Gammachuun namaa warri isin gammachiisu baga si gammaddee baga kanaan si gahee baga guyyaa dhaloota lammataa keetii si gahee jettanii akka obboleettii keenya kana eebbistanidha jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaa fi obboleettii keenya misoo ooroo dhalattuu Wallaggaati. Kana ni beeku immoo miidiyaa gubbaatti jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafarratti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa goote. Egaa viidiyoo kana keessatti baay'ee tokkoon gammade. Baay'ee tokkonnaan gammachuu obboleettii kiyyaa misoo ooroo ibsachuufani jechuudha kan gara fuuldura keessanii dhufe. Maaliif jennaan kan gammachuu namaatitti hin gammanne seexana yoo ta'e malee namaa miti jechuudha. Inna shamarreen tunikaa shamarree biyya Arabaatitti hojjette keessaa ishii tokkodha. Akka nama kamittuu shamara nan hojjetadhaa jiru kootan jijjiirradha jettee biyya ormaa biyya Arabaa akkuma shamarran kaawwanii nama biyyaa bahedha jechuudha. Anii fi obboleettiin keenya misoo ooroos kan wal barre miidiyaa gubbaa karaa yuutuubiitiin jechuudha. Gizee yuutuubii hojjennu karaa yuutuubiitiin wal barre beezawwan miidiyaa hojjechuun tokko yoo beektee itti fayyadamte si fayyada. Yoo beektee itti fayyadamuu baatte garuu siif fayyadu jechuudha. Isaan keessaa namoonni ati baruu qabdu jechuudha. Namoota iddoo gurguddaa qaban, namoota kaayyoo gurguddaa qabanii fi fakkeenya sii ta'uu danda'an malee zim jettee nama argitee wal bartee kashalaphee zimbiloo wajjin gaafa wal barte waan irraa baratu tokkollee hin qabdu jechuudha. Inni obboleettii keenya ani ciminna ishii, kaayyoo ishee, abjoo ishee hundumaayyuu jechuudha kan ishee keessatti arge. Gaafa yuutuubii irratti hojjennu laayivii gubbaa irratti fa'aa wajjin taphannaa wajjin laayivii seennaa sirriitti beetti jechuudha isheen illee. Innaa obboleewwan ciccimoo kanani karaa waasaappiitiif himuudhaan hin arganne karaa waasaappiitiif karaa himuutiin karaa feesbuukiitiin amma namni ol baru namoota kashalaphee fi namoota duriyyee qofaadha jechuudha. Garuu karaa yuutuubiitiin namoota wal bartan immoo namoota kaayyoo fi haala jireenyaa akkamitti akka fuuldura isaanii deemuu danda'an akkamitti immoo namni tokko hojjetee of jijjiiruu danda'u namoota akkasiiti jechuudha karaa yuutuubiitiin kan bartanii. Innaan illee isaan keessaa nama tokko ta'een isaan baree jira isaan argadheera. Isaan keessatti of ilaaleen anillee cimee akkan hojjedhu of taasisee jira jechuudha. Inni obboleettiin keenya kun illee kan hojjettu ishiin gola madaamii keessa hojjechaati akkuma anaaf isinii jechuudha. Anis akkuma isheen gola madaamii keessa hojjechaa nama yuutuubii hojjedhee guddifadhee gara biyya kootti galeedha jechuudha. Ishiinis immoo gola madaamii keessa hojjechaa nama yuutuubii ishee guddifattee gara biyyaa galteedha. Mee shamarran keenya gola madaamii jirtan hundi keessanuu warroonni gaa'ila godhattanii beezawee ani gaa'ila godhadhee waanan biyyaa ba'eef gaafan gara biyyaa deebu gaa'ila kaa hin haaromsiifne maaliif dura cidha diggifadhe jechuudha. Warroonni immoo dura gaa'ila godhattanii biyyaa baatan gaa'ila keessanitti osoo bultiin keessan hin boora'in namatti galu sinaa godhu. Warroonni gaa'ila odoon ijaarratiin biyyaa baatan jechuudha. Dhugaa isinitti hima tokkoffaan nama walitti dhufeenya gochuu qabdan nama hiriyyummaa wajjin uumuu qabdan sirriitti of eeggannoo ta'uu qaba. Saniin booda immoo hawwiin keessan akka obboleettii keenyaa kana bakka hir'inna keessan osoo hin taane ciminna keessanii nama cimaa akka keessanii wajjin fuulduratti deemuu qabdu malee nama dadhabaa wajjin miti jechuudha. Fakkeenya guddaadha obboleettiin keenya kun gola madaamii keessattuu shamarree Oromoo keessaa kan riikeerdii cabsee sadarkaa kanarratti argame obboleettii keenya kana jechuudha. Baay'inaan yuutuubaroota Oromoo keessaa baay'een isaanii amma gara biyyaa galan miidiyaa irraa baduu hojjetatanii bakka akka gizee biyya Arabaa jirassanii miti miidiyaa gaggatuu akkas. Garuu obboleettiin keenya kun kan erga galtees reefu dhiyeenya galte gara fuulduraattis akka ishii waan baay'ee hojjettu abdii guddaan qaba. Inna ishii Wallaggittiidha. Abbaan manaa ishii Jimmichii fi Wallaggittiin kun haala bareedaa fi haala namatti toluun cidha isaanii cidha bareedduu gaa'ila bareedduu
uummatanii akkanatti bareedanii misirroo bareedduu aadaa isaanii deeffatanii aadaa isaaniitiin bareedanii ba'anii jiru. Baga itti si ga'ee namni tokkoffaa irratti ka shamarri biyya Arabaa maallaqa bichaa hojjechuu miti qabeenya bichaa horachuu miti inna dirqama immoo yoo gaa'elan ijaarranne gaa'elillee nama barbaachisa ilma namaa keessatti dirqama gaa'elli akkasi barbaachisu beeke gaa'ela kan immoo abbaa manaa gaarii kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Kanaafuu hunda keessanuu amantaa qabatanii waaqa keessa yoo kadhattan abbaa manaa gaarii yoo isinii kenne akkanatti bareeddanii keessa darbee jechuudha. Abbaan manaa keessa sunuu nama gaarii ta'uu baate guyyaa cidha keessanii guyyaa geettidha jechuudha. Geetti jedhama guyyaa geetti guyyaa akkanaa kan dirqama arguu qabdu. Ijoollee baay'een amma waan akkanaa kanan argitanii maaliif fiddanii akka galtanii isatti galtu cidha minaamina hin godhattanii achumarraan illim jettu jechuudha. Kun immoo fakkeenya ta'uu hin danda'u. Kanaaf shamarran gola madaamii ciminatu sin keessa jira. Kaayyoo qabaachuu sin keessa jira. Isheen tunis kan nama akkasiiti. Inna yuutuubii sirriitti gola madaamii keessa hojjechaati. Obboloota keenya warroonni waa'ee yuutuubii haala isaa irraa hin barre jechuudha. Yuutuubiin gaafa biyya galtan isin fayyada waan ta'eef mana hojii keessaniiti waan ta'eef yoo danda'amaa ta'e jechuudha. Yoo danda'amaa ta'e gaafa biyya galtan odoo YouTube chaanaalii barattanii gara biyyaa deebitaniin dhaamsa kooti akkasumas cimtanii akka hojjettan akka guddattan bakka guddaa akka geechanis abdii guddaan isinirraa qabachuudha. Egaa shamarri kamiyyuu taanan kabajaa ofii eeggachuu qabdi. Kabajaa osoo jedhu dhiira tokko jaalattaniif ollaanii irraan fiddanii mana isaatti galuu fiddanii wajjin galuu waan biyya ormaatti hojjettan hundumaa inni kanan godha sanan godhattanii attaallalamtanii isarratti ergitanii gaafa galtan immoo kabajaa keessan ofirraa fuutanii intala san biyya Arabaa teechee isatti maallaqa ergite akka hin jedhamne waan akkasii irraa of eeggattanii carraa akkana carraa bareedduu carraa obboleettii keenyaa kana Rabbi isiniif haa kennu Waaqayyo isiniif haa kennu akka amantaa keessanitti namni kamiyyuu hawwii qaba namni hawwii hin qabne hin jiru namni carraa kana naa kenni jedhee hin kadhannes hin jiru jechuudha. Inna mee ilaalaa misirroowwan bareedduu bareedanii gaafa akkanatti mul'atanii maaltu namatti dhagahamannaan ta'e dhugaan baay'ee obboleettii keenya misoo ooroo baga Rabbiin kanaas si ga'ee baga guyyaa bareeda kana si agarsiisee bu'aa ce'ii gola madaamii bu'aa ce'ii biyya ormaa gadadoof siqiqii ajeja madaamii hojii dalagaa gola ormaa yaaddoo maatii keetii harmee keetii biyya keetii hunduma keessa dabarte carraa kana kan argatte Rabbiin baga si gammachiisee ammallee jalqaba keetii miti xumura kee kana caala si haa gammachiisu dubartii cimtuu fi ogeettii akka taatus abdii guddaa sirraa qaba. Egaa dhugaa ergan guyyaa suuraa keetii gadhiistu argeeti baay'ee tokko si gammade baga Rabbiin biyya keetii si ga'ee maatii keetti si makee immoo gammachuu kee maatii keetitti agarsiiftee maaraga kee kabajaa kee maatiin kee si arganii baga sitti gammadanii baga intala kabajamtuu si godhe Rabbiin baga kanaan si ga'ee ana obboleettii ta'e waleetuu birraa jechuudha. Koongireeshiin jedheen jira hordoftoonni kiyyas hundi keessanuu koongireeshiin baga gammadde obboleettii keenya baga carraa kana argatte jettanii akka eebbistan abdii guddaan isinirraa qaba. Isinis immooyyuu carraa kana isin haa ga'u warroonni gaa'ila ijaarran gaa'ila kana akka argattan carraa kana akka argattan Rabbii isin haa gargaaru isiniin jedha. Dhugaa hedduun gammadee fi gammachuu ishee ibsachuufani jechuudha kanan dhufe malee waa biraa miti. Baay'een gammadee fi bagattii si ga'ee obboleettii kee waleetuu Arsii aanaa muuneessaarraa jechuudha. Kara yuutuubiitiin wal barree kara miidiyaatiin wal barree malee kara biraatiin miti. Obboleettii kabajamtuu fakkeenya shamarran biyya Arabaa taate akkanatti argamteessin jechuu jaaladhaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa